Paartiin aangoo qabatee jiru uummattoota Itoophiyaa waraana hiikan qabneef kakaasuu ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo Sadaasa 4/2021. Uummattoonni Itoophiyaa addatti ammoo uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif fedhii isaa malee waraanaa fi walitti bu'insa dhuma hin qabnetti wayita dhiibaman arguu hedduu nama gaddisiisa. Impaayerri Itoophiyaa yeroo hundeeffamte irraa eegalee gola wal mormii lolaa fi walitti bu'insaa ta'uun itti fuftee jirti. Uummattoonni Itoophiyaa harki caalu hammeenyaa fi tuttuqaa walitti bu'insa kanaan marfamee waan jiraatuuf jaarraa tokko oliif waraanaan hubamaa jiraachaa jira. Keessumaa ammoo uummanni Oromoo saba nagaa jaallatuu fi walitti bu'insa illee aadaadhaan karaa nagaatiin waan furatuuf waraana Impaayera Itoophiyaa keessatti jaarraa tokko oliif adeemsifamaa jiruun miidhaa fi dararaa hamaaf saaxilamee jira. Sirri mootummaa abbaa irree fi ofittoo Impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin aangoo waan qabataniif aangoo isaanii tikfachuuf jecha dhaloota uummattoota Itoophiyaa fi addatti ammoo Oromoo lolaa fi walitti bu'insaaf kakaasuu irratti fuulleeffatu. Haala kanaan lolaa fi walitti bu'insa dhalootaa dhalootatti akka daddarbaa deemu taasisan. Sirni siyaasaa murnoota abbaa irree kunis dhufaa darbaa biyyattii irratti wal jijjiiruudhaan uummattoonni biyyattii lolaa fi walitti bu'insa dhuma hin qabne irratti fuulleeffatee biyyattiin qaroomin ammayyaa fi guddina dinagdee irraa akka fagaattu taasisee jira. Kanuma mormuun uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif sirna mootummaa waraanaa fi walitti bu'insa irratti xiyyeeffatu kana irratti fincilaa ture. Keessumaa waggoota 50 dura erga addi bilisummaa Oromoo qabsoo mirga hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo bifa qindaa'aan eegalee asitti sirna mootummaa abbaa irree Itoophiyaa gara sirna dimookiraasiitti jijjiiruudhaaf aarsaa guddaan kaffalamee jira. Imala kana keessatti uummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon Oromoo Impaayera Itoophiyaa gara nagaa fiduu fi dimookiraasiitti ceessuuf aarsaa gurguddaa kaffalan. Haa ta'u malee murnoonni Itoophiyaa dhufaa darban keessumaa paartiin Biltsiginnaa yeroo ammaa aangoo dhuunfatee jiru daandii waraanaa qofa kan filate yoo ta'u uummattoonni Impaayera Itoophiyaas lola dhuma hin qabne kana akka takaalaman taasisee jira. Addi bilisummaa Oromoo haala kanaan irra deddeebi'ee waraana dheeressuun aangoo irra turuuf abaluu cimsee balaaleffata. Haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo labsii mootummaan naannoo Oromiyaa paartii Biltsiginnaa tibbana uummanni Oromoo humnoota isaa lola irratti akka duulaniif labsee gadi jabeessee balaaleffata. Yeroodhuma kana irratti uummattoonni biyyattii lolaaf akka duulaniif waamicha gochuun nagaa fi tasgabbii biyyaaf yaadamee osoo hin taane aarsaa uummattoonni biyyattii kaffalaniin aangoo irra turuuf karoorfamedha. Dargaggoota biyyattii waraana hiika hin qabne irratti bobbaasuun aangoo ofii tikfachuu yaaluun dhaloota irratti duguuggaa sanyii raawwachuudha jennee amanna. Yakka hamaa dhaloota irratti raawwatamaa jiru kana gadi jabeessinee kan balaaleffannu yoo ta'u uummata nagaa waraana hamaa kanaaf kakaasuun lubbuu dhala namaa fi qabeenya biyyaa mancaasuu yoo ta'e malee faayidaa tokkollee hin qabu jennee amanna. Kanaafuu uummanni Oromoo labsii duula waraana mootummaa naannoo Oromiyaa dhiheenya labse irraa of qusachuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo isaa dhuunfachuun fi naannoo isaa duula milishoota adda addaa itti bobbaafaman irraa tikfachuu irratti akka xiyyeeffatan dhaamna. Uummanni Oromoo waraana hiika hin qabne kanarraa of qusatee caasaa mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jabeessuudhaan akka of tiksan dhaamna. Lola paartiin Biltsiginnaa hammeessaa jiru kun gara mootummaa naannoo Oromiyaatti babal'achuu isaa waan hin oolleef yeroo kanatti uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa bifa kamiinuu hidhatanii kan jiran qofatu sabicha tiksuu danda'a. Akkasumas uummanni Oromoo naannolee fi uummattoota ollaa waliin nagaa fi jaalalaan akka waliin jiraatu dhaamna. Addi bilisummaa Oromoo carraa kanatti fayyadamuudhaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi raayyaa ittisa Tigraay TDF birmadummaa uummata Oromoo akka kabajuu fi hidhannoodhaan Oromiyaa seenuu irraa akka of qusatu dhaamna. Kanas maaliif akka yaadachiifne ni hubatama jennee abdanna. Uummattoonni Itoophiyaa waamicha sabaa fi sablammootaa gidduutti akkasumas uummata keessatti lola hammeessuu akka balaaleffatanii fi karaa nagaatiin sirna federaalizimii saba biyyattii maraaf ta'u deebisanii ijaaruudhaan filannoo walabaa fi haqa qabeessa ta'e akka gaggeeffamuu fi gara marii siyaasaa furmaatamaa itti nu geessu haala mijeessuu irratti akka xiyyeeffatan dhaamna. Hawaasni idil addunyaas rakkoo kallattii maraan Impaayera Itoophiyaa mudatee jiru kana furmaata haqa qabeessaa fi karaa nagaatiin qaamolee dhimma ilaalu mara hirmaachisee argachuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaan nagaa fi tasgabbii marii saba hundumaa hirmaachisee gaggeessuuf haala mijataa uumuu akka mirkaneessaniif qooda fudhattoota maraa irratti dhiibbaa gochuudhaan rakkoo kana furuuf akka tumsan ammas yaadachiifna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Sadaasa 4/2021.